بداتو جنتا لفرا لكامل دمو أممني كيايا بيتو روميا Akkam jirtu fayyaa fi nageenyi kabajaa fi jaalalli bakkum jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anwardii Muhammad kan irratti argamnu immoo Odaa Roobaa Neetworkiidha. ORN hundeeffama irratti argama. Kanuma wal qabsiisee Daayirektara olaanaa ORN obbo Hamzaa Waariyoo wajjin turtii taasisa. Hanga sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa لكامل دمو أممني كيايا بيتو روميا Waamicha keenya kabajanii imala irra jirtanirraa yeroo keessan qusattanii afgaaffii waliin taasifnuuf hayyamamaa ta'uu keessaniif ulfinatu isiniif mala galatoomaa anaa dhufu. Ana artist production manager Odaa Roobaa Neetworkii hedduu galatoomee akkasuma immoo gaazexeessaa olaanaa taatee dhiyaattee jirta nu dhiyeessites hedduu galatoomiin siin jedha. Obbo Hamzaan maqaa fi gahee hojii keessanii nuuf ibsuun haa jalqabnu. Gaarii ani maqaan kiyya akkuma hedduun keessan beektan Hamzaa Kadir Waariyoon jedhama yookiin immoo virtually abbaa walaabuu jedhanii na beekani. Ilmi dhalfadhe kan hangafa garuu milkiidha abbaa milkii naan jedhan. Maaliif abbaa walaabuu jedhamtan? Abbaa walaabuu ga'anumatu oromtichaa wajji walaabuu irraa uumame hortee teennatu achirraa gama kaaniin immoo walaabuun kan madda walaabuu kana baay'ee hin jaalladha. Hundee teenna waan taateef burqaa seenaadhaa waan taateef burqaa aadaa teennaa waan taateef burqaa eenyummaa keenyaa waan ta'eef abbaa walaabuu naan jedhan yeroo hedduu walaabuu fi falmadhaa akkuma Oromoo biratti illee haa ta'u garuu immoo baay'ee gara nyaattuu waan qabuuf kanarraa wanatti moggaasan. Moggaasa maqaa fi gita hojii hedduu akka qabdan shakkiin qabu. Gaaddisni Odaa Roobaa maali? Yoom hundeeffame? Qabiyyee fi bifiyyeen gaaddisa Odaa Roobaa kanaa fi hirmaannaan hawaasa hoo maal fakkaata? Mee bal'inaan nuuf ibsaa. Egaa Odaan Roobaa odaa shanan Oromoon qabdu keessaa isa hangafaati. Odaan Roobaa odaa bakka seera uumee ganamaa itti tumatanii heera uumaadhaa itti fudhatan. Odaan Roobaa qubsuma sikkoo mandoo keessa haa ta'u malee odaa hangafa Oromticha dhabbo seera uumee ganamaa kan sirna gadaadhaa itti tumatanii achirraa odaawwan afran gurguddaa hafanii fi kan qoodamedha yookiin kan raabsamedha jechuudha. Seerri tumaadhaa seerri uumee ganamaa. Kanaaf Odaan Roobaa gaaddisa mukkeen jiran hunda keessaa Oromduroon durii filatee Odaa Roobaa moggaafate. Odaa Roobaa kana akka gaaddisa Odaa Roobaatti ilmaan sikkoo mandoo ilmaan Oromoodhaa gaaddisa ofiitti dacha'uu qabanii kan jedhu caaseeffama uumee ganamaatiin kan sirna gadaadhaa. Odaan Roobaa qubsuma sikkoo mandoo keessa jira waan ta'eef ilmaan sikkoo mandoo kan Odaa Roobaa jalatti dhaddacha 20 jalaa walitti dhufanii Odaa Roobaa isaanii muummee godhatanii akka seera uumee ganamatti deebi'an akka aadaa fi duudhaa makkaadhoo isaanii dambooba isaanii jalatti waliif ibsan atoomaa fi walooma isaanii itti kabajan wayyoomaan ulfinaan ittiin jiraatan kan jedhu irratti gaaddisa keenya sanitti deebi'uu qabnaa kan jedhu. Odaan hangafaa kun gaafa qaceelee seerri uumee ganamaa qaceelee fi odaawwan afran biraa hafan kana Oromoodhaa walitti dhufuudhaan odaa shanan hangafaa Oromoo keessatti beekamu ta'ee jabaachuu qaba kan jedhu irraa baatii 7 dura biyya keessaa fi biyya alaa ilmaan Oromoodhaa kan sikkoo mandoo ilmaan arsee walitti dhufuudhaan gaaddisa Odaa Roobaatti deebinee uumee keenya ganamaatti seenaa keenya ganamaatti deebinee Oromoota biraatiin wajji hariiroo ciminaa qabaachuu akkamitti qabna Odaan Roobaa seenaa ofii ka durii san akkamitti deebisuu qaba kan jedhu irratti kan hundeeffama kana irratti maqaa gaaddisa Odaa Roobaa jennee moggaafanne uummanni hedduun hirmaatee jaalalaaf kabajaadhaan fudhatee itti deemaadhaa jira lafarratti illee biyya keessaa fi alatti illee jechuudha. Gaaddisni Odaa Roobaa purely hawaasummaa diinagdee fi abbaa biyyummaa isaa duudhaa fi makkaadhoo isaa irratti kan ijaarame ture jechuudha. Hawaasummaa kana keessa akkuma amma dura waliin haasawaallee turre hawaasummaa kana keessatti pilaatfoormiin yookiin immoo
sabaahimni amma irratti argamnu kun hawaasummaa ijaarsa hawaasummaa san keessaa jechuudha. Uummanni keenya ijaaramuu qaba. Uummanni keenya gaaddisa ofiitti deebi'uu qaba. Uummanni keenya atoomuu qaba. Waloomuu qaba. Wayyoomuu qaba. Wayyuudhaan jiraachuu qaba. Gaaddisa ofiitti deebi'uu qaba. Kanarratti Oromoon wal qabatee Oromummaa isaa jabeeffachuu akkamitti qaba kan jedhu irratti giraasruutii gajjallaadha jabeessinee akka ijaaramnu hawaasummaa diinagdee fi abbaa biyyummaa isaa akka mirkaneeffatuuf atooma walooma isaatiif wayyooma ofii akka jabeeffatuuf kanarratti hundeeffame jechuudha. Kana keessaa ilmi hangafaa ORN yookiin immoo Odaa Roobaa osoo gara miidiyaa ORN yookaan Odaa Roobaa neetworkitti hin darbin gaaddisni Odaa Roobaa yoom hundeeffame? Miseensa hoo meeqa horatee jira? Moggaafamnii fi heeraaf seerri duudhaa ganamaa kan hundeeffame gaafuma Oromtichi xabboo uumame hundeeffame. Odaan Roobaa seeruma ganamaa sanii nuti immoo kan ijaaramnee maqaa moggaafama Odaa Roobaa kana fudhannee Odaa Roobaatiin hangafee dhaddacha 20 jalatti uummanni keenya gurmaa'uu qaba jennee muuvmentii sostoo akkanaa kan eegallee hundeessine ji'a 7 jechuudha. Juunii yookiin waxabajjii dabre jechuudha waggaa dabree akkasitti hundaa'ee jechuudha. Miseensi silaafuu uummanni Arsii Komandoo hundi isaa miseensa gaaddisa Odaa Roobaati. Haa ta'u garuu Oromoota biraatiin wajjiinillee akkamitti hariiroo uummatee Oromoota miliyoona 60 wajjii dhaddachoota gaaddisa ofii qaban odaalee ofii qaban wajjiin gumii ofii qaban wajjiin Oromummaadhaan akkamitti walitti dhufuu qabanii kan jedhu irratti kan hundeeffame jechuudha. So kanarratti hojjechuudhaaf kan hundeeffame. Miseensi isaa kana hunda jechuuf. Piroojeektiilee gaaddisni Odaa Roobaa kaayyate karoorfate keessaa tokko miidiyaadha. Akka daayireektara olaanaa miidiyaa kanaatti moggaasni maqaa kaayyoo fi akeekni isaa hoo? Miidiyaan yookiin sabaahibni kun gaaddisa Odaa Roobaa kana keessaa akka ilma hangafaatti uumamee as bahee moggaafamni isaatillee akkuma ibsutti Odaa Roobaa neetworkii jechuudha. Hundeeffamni isaa hawaasummaa fi diinagdee abbaa biyyummaadhaa uummata Oromoodhaa walitti fidee tokkummaa isaa atooma isaa wayyooma isaa akka jabeeffachuu qabu duudhaa makkaandoo fi afaan aadaa seenaa ofii irratti akka hojjetu dabballi irraa jalqabee hamma jaarsaatti akka irratti hojjechuu qabu irratti kan hundaa'e jechuudha. So purely wanni irratti hojjetu atooma irratti jennee walooma irratti jennee wayyooma irratti jennee waan sadi jenne. Atooma jechuun nama dhuunfaa irraa jalqabaa ni atoomta. Atoomtee yoo uf taate atooma jechuun uf tahuu jechuudha. Gaafa atooma qabaattee atis anis yoo atooma qabaadhe walitti dhufnee walooma waliin qabaannaa jechuudha. Gaafa walooma waliin qabaanne waloo keenya yoo gabbifanne jabeeffanne wayyuu taanee jiraanna diginitii keenya eegganna wayyoomtee jiraatta jechuudha. So waan sadiin kanneen irratti hojjeta jechuudha. Gama biraatiin immoo hawaasummaa diinagdee fi abbaa biyyummaadhaa jennee jechuudha. Gama biraatiin immoo daa'imman irratti dubartii irratti dhiira irratti hojjeta jechuudha. Kana jechuun daa'imman barachuu qabanii jiraachuu qabanii fayyaan isaanii jiraachuu qabaa. Qorqalbiin isaanii ijaaramuu qaba. Daa'imman kunuunsuun dubartii kunuunsuun dhiirota kunuunsuun dhiirota keessa ijoolleetu jira. Gaheessatu jira, jaarsatu jira. Dubartii keessallee akkasuma jechuudha. Sadarkaa umrii isaaniitiin. Daa'imman keessallee akkasuma jechuudha. Kun immoo barsiisuu, garsiisuu, mooxannoo walii qooduu, hawaasummaa irratti xiyyeeffatu, ijaarsa irratti jabaachuu, diinagdee irratti jabaachuu, daldala irratti jabaachuu, qonna irratti jabaachuu, hawaasni akkamitti waan ofii kalaqe bocisan akkamitti jabeeffatee kabiraallee fudhatee simatee wal simsiisee jiruuf jireenya isaa fooyyessuu danda'a jedhu irratti sabaahibni kun hayyoota garaagaraa afeeruudhaan hayyoota saayinsii baratan afeeruudhaan warra teekinooloojiidhaa waltajjii kana qopheessuudhaan warra argaa dhageettiidhaa aadaadhaan jiraatanii nu jireessanii asiin nu gahan dhiheessuudhaan ogbarruu irratti hojjechuudhaan ammallee barnoota garaagaraa muuxannoo garaagaraa kalaqa hojiidhaa irratti xiyyeeffachuudhaan dabballi irraa hamma jaarsaatti caaseeffama sirna gadaatiin jiru kana hundaa waltajjii kana irratti sirriidhaan pilaatfoormii kana irratti akkaataa itti barsiisuu irratti sagantaa qaba jechuudha. Sagantaan kun miidiyoota biraatiin adda keessa taasisuyyuu waan kana irratti jechuudha. Siyaasaa kanaaf sanii bitaa mirgaa osoo hin taane bifa rog-sadeedhaatiin ilaalcha bitaaf mirgaa walitti fiduudhaan jiddugalummaadhaan fudhatee
akka uummanni hubannoo pilaatfoormii kanarratti argatu godhan jechuudha. Hubannoo gaarii pilaatfoormii kanarratti yookiin miidiyaa kanarratti yookiin sabaa hima kanarratti akka argachuu danda'an miidiyaa yookiin sabaa hima addaa goonee as baasuudhaaf yeroo gabaabaa keessatti sagantaa isaa yookiin immoo karoora isaa xumurannee jirra jechuudha. Miidiyaan yookaan sabaa himni kun maaliif barbaachise? Hanqina miidiyaa qabna moo? Sabaa himni kun maaliif barbaachiseeyyuu jedhee namni gaafatu danda'a. Sabaa hima hedduu qabnaa yookiin sabaa himoonni amma dura turan kan mootummaatis kan warroota addaa kan dhuunfaadhaan hojjetanis kan murnoota garaagaraatis ni jiranii kun hundinuu uummata keenya tajaajilaadhaa jira. Garummoo gahaadhaa miti. Qaawwa uummata keenyatti banamte biyya teenyatti banamte qaawwa san cufuudhaaf bakka hir'ate san guutuudhaaf daran modernize goonee ammayyeessinee karaa virtualiidhaatiin teeknooloojii gargaaramuudhaan wantoota garaagaraa akkaataa itti uummanni keenya hubannoo gaarii itti qabaachuu itti danda'u saayintistoota fidnee asirratti akkamitti akka kalaqa hojii isaanii argisiisuu itti danda'an ogummaalee qaban kanneen hunda akkamitti akka uummata barsiisuu danda'an irratti waan xiyyeeffatu jechuudha. Kana fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasummaadhaa sabaa hima hawaasummaadhaa yoo fudhanne akkaataa itti fayyadama isaa karaa negeetivii irraa waan falfalaarraa gara falaatti akkamitti akka jijjiiruu dandeenyu waan dadhabbii irraa gara jabinatti jabeessuu itti dandeenyu hamilee uummataa dhaloota kunuunsuu itti dandeenyu dhaloonni akkamitti akka humna aayuu si'ateensaan hojjechuu danda'u irratti waan kanneen irratti xiyyeeffannaan irratti godhama jechuudha. Keessattuu kalaqa hojiidhaa kalaqa waa uumuudhaa irratti miidiyaaleen amma dura turan yookiin immoo sabaa himaaleen jiran ni hanqatan jechuudha. Inuma tajaajila akkasii osoo kennanu waan hanqate san guunnee daran jabaannee argamuu qabna. Tokko dandeettii teeknooloojiidhaa kan virtualii irratti hojjechuudhaa ogeeyyoonni keenya akka qabanitti jechuudha. Hundi keenya dabalatee ogeeyyota qulqullina qaban, dandeettii qaban, muuxannoo qaban, barumsa gahaa qaban qaadhibnee sirriidhatti firummaadhaan osoo hin taane, beekumtiidhaan osoo hin taane, wal beekuudhaan osoo hin taane, ogummaadhaan dhaloonni akkamitti kunuunfamee waan kana sirriitti jabeessuu danda'a irratti xiyyeeffachuu dandeettii abbaa irratti, hamilee abbaa irratti, muuxannoo abbaa irratti, hojiidhaan garsiisuu abbichaa irratti umrii osoo hin daangeesse namni hundinuu sadarkaa ofiitiin akkuma caaseeffama sirna gadaatiin jenne san dabballeen tokko daa'imni xiqqaan tokko kalaqa wayii yoo qabaate kalaqni isaa sun bahee hawaasa keessatti akkamitti akka mul'achuu danda'u godhuu danda'u qaba. Gaammeen xiqqoon tokko yoo kalaqa addaa kennaa addaa kan rabbi kenneefi ofiifillee waa kadhate akkaataa sabaa hima irratti bahee hawaasa isaatii fi addunyaadhaan wal baruu itti danda'u irratti hamilee san kunuunsuu jabeessuu irratti kan hojjetu. Gaammeen gurguddoon akkas, kuusni akkas. Caaseeffama gadaadhaa hunda isaa jechuudha. Waan hin aadeeffamne san akkaataa itti finnee pilaatfoormii kanarratti hojjechuudhaaf deemnu ammaaf karaa yuutuubiidhaatii fi karaa feesbuukiidhaatiin nu argachuu ni danda'an. Saatalaayitii yeroo gabaabaa keessatti akka goonu abdii qabna. Uumamaan badhaatoo jannata lafarraa lakkaawameen dhumuu uumamni keeyyaa biyya Oromiyaa. Imalarra osoo jirtanii ibsa kana nuuf gumaachitanii imalli kibba Eeshiyaa Neepaal gaara seenaa Everest akkam ture? Maaltu yaada? Imalli kiyyaa imala kaayooti, imala hamileeti, imala kaayaaf kaayooti, imala mul'ata dheeraa qabaachuudhaati, imala guddisanii uf laaluudhaatii fi hojii guddaa hojjechuudhaati waan ta'eef dura namni tokko yaadaan, hamileedhaan, uf kunuunsuudhaan, sammuu fi qaruudhaan, uf jabeessuudhaan, muuxannoo addaa horachuudhaan, boksii yookiin sanduuqa keessaa bahee addunyaa arguudhaan jechuudha. Kanaaf lafa fiintee irraa guddaa almost gara meetira ol ka'iinsa meetira 800,800 wayii fiinta addunyaa jechuudha. Achirraa Odaarooba neetworkiin yeroo jalqabaatiif odeeffannoo isaa dabarsaadhaa jira tokko qaban muummee irra akkuma odaan roobaa gaaddisa odaa roobaa oromticha xabboo hangafaa ka uumee ganamaa jedhamee irraa haasa'u san seenaa irraa dhageenyu argaa dhageettii irraa dhageenyu san warri ni argee
Nuti waan amma agarree jaan agarree waan dhageenye immoo ka isaanii oduu durii san seenaa durii san dhageenye jechuudha. Nuti illeen practically hojiidhaan hamilee dhalootatti godhuudhaaf advenchara addaatiin odaa roobaa miidiyaa odaa roobaa neetworkiin kun idilee addunyaatiin akka walitti hidhata qabaatee karaa ammayyaa'een akkaataa itti dhaloota kunuunsuu itti danda'u irratti hamileessuudhaaf tabba guddaa yookiin gaara fiinxee gubbaadhaa odaa roobaa neetwork jecha jedhu kanayyuu asirraa tangaasuun hamilee guddaa anaaf. Dhaloonni immoo kanarraa maal barata kan jedhu Oromoonni kanarraa maal baratan kan jedhu ergaa dabarsuudhaaf jechuudha. Qaamaan immoo dhaquudhaaf kiiloomeetiraa wayiitu narraa hafaa piroojeektii biraatiif naannoo kana jira ammatti guyyaa 2-3 booda qaamaan dhaynee achitti isin garsiisuudhaaf deemnaa jechuudha. Everestima jedhan san isuma dhugaadha. Everestima dhugaa san afaan Oromoodhaa asirraa tan ga'u odaan roobaa miidiyaan isaa asirraa tan ga'u odaa roobaa neetworkiin asirraa tan ga'u kaayaaf kaayoon keenya asirraa tan ga'u dhalootaaf asirraa hamilee kennu advenchara yookiin immoo imala heesagaa ka deeman kan ittiin waa baratan mooxannoo ittiin chaaleenjuuf godhan agarsiisu mul'isu hojiidhaan waa mul'isu agarsiisu kanaaf bakka kana jirra. Uummatni Oromoo akka gaanfa Afrikaatti uummata afaan, aadaa, seenaa, safuu fi duudhaa bareedaa qabaachuun beekamudha. Dippiloomaasiin marii waloo sabaa fi saboota biyyummaa ofii beeksisuu, hubannoo fi beekumtii waliif qooduu keessatti taasisaa jirtanoo. Duraan dursee ani nama Afrikaa ta'uu kiyyaa, nama biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessaa dhufuu ta'uu kiyyaa, nama Oromoodhaa Oromticha xabboo ta'uu kiyyaa, achirraa godaanee biyya Awustiraaliyaa jiraachuu, biyya sanitti baradhee horee hormaata achi qabaachuun amma ardii Afrikaa irraa gara ardii Awustiraaliyaadhaa dhufee jira jechuudha. Ardii Awustiraaliyaa irraa immoo gara ardii kibba Eeshiyaadhaa biyya Neepaal jedhamtu bakka tabbi yookiin gaarri guddaan addunyaa irraa beekamaadhaa jiru kana dhufuun aadaa ardiilee sadinii walitti hidhaa jirra jechuudha. Qabatamaan illee lafarratti kara mootummaatiin illee haa ta'u, kara hawaasummaadhaatiin illee haa ta'u, kara diinagdeedhaatiin illee haa ta'u, wantoota dippiloomaasii garaagaraatiin illee haa ta'u, kontinentii yookiin immoo ardiilee sadiin kana walitti hidhaa jirra jechuudha. Boksiidhaan ala baanee jechuudha. Sanduuqaan ala baanee jechuudha. Ganda keessatti wal qocoluu osoo hin taane, wal hamachuu gurratti wal hasaasuu osoo hin taane, sanduuqa san keessaa ala baatee, ardii Afrikaa keessaa baatee, Oromummaa kiyya waakkadhu kunoo uffadhee jira, aadaa agarsiisaa jira, afaan kana dubbachaadhaa jira. Afrikaa irraa Awustiraaliyaa, Awustiraaliyaa irraa immoo Eeshiyaa, Eeshiyaa keessaa immoo Neepaal biyya gaara Everest jedhamu kanarraa Itoophiyaan, Oromoon, Afrikaan maal akka fakkaatu ibsuu, barsiisuu, ka isaanii barachuu. Biyya keessa jiraadhu Awustiraaliyaan aadaa weestarniitiif Awustiraaliyaan maal fakkaatti jechuu aadaa warra Eeshiyaadhaatiin wal barsiisuu. Aadaan biizinasa isaanii ka Awustiraaliyaa yookiin immoo ka weestarniitii fi kan Eeshiyaadhaa maal fakkaata ka jedhu biyya Neepaalitti dubbachuudhaan. Aadaan Afrikaa immoo maal fakkaata jechuudhaan daldalli isaanii maal fakkaata, qonni isaanii maal fakkaata, laandiskeeppiin isaanii, toopogiraafiin wannaa isaa maal fakkaata, gaarreen meeqa qabna, laggeen meeqa qabna, daawwachuudhaaf hamilee qabdanii, mooxannoo wal jijjiirra, aadaa wajji jireenya hawaasa walitti hidhuusaa wal barsiifna. Daldalli ni jira. Karaa daldalaa kanaan immoo walitti hidhuudhaaf namni dura walitti dhufee wal baruu qaba jechuudha. Waan kanneen hunda barsiisaadhaa turre jechuudha. Akkuma maxxansa ani maxxanse sooshaal miidiyaa irratti agartan ummata jaalalaa, ummata kabajaadhaa waan ajaa'ibaa immoo jalqaba irratti namaste siin jedhan. Namaste kanaan yeroo daa'imummaadhaa magaalaa Harar Adareetti dhagahee jechuudha. Ijoollummaadhaan jechuudha. Namaste ummata keenya akka Harariittu akkas jedha jechuudha. Hariiroo afaanii ilaali gaa namaste jechuun nagaa akkam nagaa jechuudha. Siigalee afaan wal fakkaachuun isaa amma ummanni kun aadaanis waan walitti dhiyaatu qabaa. Akkaataa qonnaatiinis akkaataa adeemsaa waan tokko tokko waan wal fakkaatu qaba jechuudha. Yoo ummanni wal keessa deemee karaa turizimiidhaatiin, ikkoo turizimiidhaa ka Neepaal yookiin immoo ka Eeshiyaadhaa gara Afrikaa deemee, gara Awustiraaliyaa deemee, gara Ameerikaa, Noorz Ameerikaa, Yuurooppii deemee, kunis wal keessa deeme
namni walirraa waa barata waan ta'eef aadaa kanneen hunda walirraa barachaadhaa jirra jechuudha. Aadaa afaanii, kan seenaa, kan duudhaa isaanii jalqabuma yeroo dhuftu abaaboo yookiin ililli sii kennan jechuudha. Jaalala ibsan. Wayaa aadaa isaanii siif laatan. Jaalala ibsan. Okay, anilleen keenya kana fakkaata jedhee waan kenneef niin qaba jechuudha. Uffannaan keenya kana fakkaata, haasawni keenya kana fakkaata, jiruuf jireenyi uummata keenyaa kana fakkaata. Isinillee biyya keenya koottaa, nullee biyya keessan dhufne akkas jenna gamanaan jechuudha. Gama Afrikaatiin, gama Oromiyaadhaatiin. Ammaan viizit Oromiyaa baay'een jaaladha fakkeenyaaf. Viizit Oromiyaa promoot godhee jira asitti. Viizit Oromiyaa waa hedduu hojjechaa jiranii waan hedduu hojjetan san immoo waan isaan godhan saniin asitti pireezenti godhee jira gara ministeera aadaa fi turizimii isaaniitti sadarkaa mootummaatti wal qunnamaa jirraa beekigaa. Ministeerota garaagaraatiin warra maayoroota garaagaraatiin wal qunnamaa jirraa wal qunnamtii sana keessatti waan nu fakkaataa hunda promoot godhaa jira. Kun gudwiili fedha keenyaan godhaa jira jechuudha. Namni naa kafalee hin jiru. Warri Oromiyaadhaa yookiin Itoophiyaadhaa naan kafalle hojii kiyyaaf gara biraatiin deemuu danda'a, hojii kiyya hojjechuu danda'a. Garuu at the same time goodwill saniin hariiroo uummattootaa walitti hidhuu keessatti uummata keenyallee karaa saniin akkasitti ibsaadhaa jirra jechuudha. So kanaaf gaafii ati na gaafattee walumaa galatti intercontinental jechuudha. Kontinentii sadan walitti hidhuu irratti very productive baay'ee irraa gammadee jira. Guyyaan hin qabaan mallee daran waan jiru odeeffannoo asirraallee isin dabarsuu dandeenya jechuudha. Obbo Hamzaan dhumarratti hafe hanqate dabalamuu qabu wanti jetta yoo jiraate. Dhumarratti atilleen galatoomii jabaadhu warroonni miidiyaa irra hojjettan dargaggeessi teekinooloojiidhaan ulaagaa guuttan xiqqoollee si jalaa hanqate yoo jiraate ogummaan jiru ni jira. Ogummaa kanaan isinlee injifnaa dhihaattanii uummata keessan tajaajilu. Odaa Roobaa Neetwork miidiyaa addunyaadhaa fakkeessuu, taasisuu, addunyaa keessatti akka qooda guddaa hawaasummaa diinagdeedhaan jabaachuu itti danda'u, teekinooloojiidhaan jabaatu waa hedduu walitti hiinee irratti hojjechuudhaaf deemna. Warroonni ogbarruudhaa dhihaadhaa, warroonni artistoota dhihaadhaa, warroonni teekinooloojiidhaa dhihaadhaa, warroonni argaa dhageettiidhaa dhihaadhaa, hayyoonni saayinsii addunyaadhaa barattanis dhihaadhaa. Karaa adda addaatiin waltajjii yookiin pilaatfoormii addaa goonee walii wajji irratti hojjenna waan ta'eef kanarratti akka jabaatan hawaasni bal'aan illee akka odeeffannoon kun bira gahee gammachuu isaanii nu ibsan nutilleen kanumaan baga gammanne baga gammaddan isiniin jedhaatillee jabaadhu. Daayirektara olaanaa ORN fi Abbaa Bokkuu Gaaddisaa Odaa Roobaa akkasuma Abbaa Walaabuu imala Everestii fi hariiroo biyyummaa irratti dhimma kiyyana ilaallata jettanii marii waloomaa biyya keenya bakka buutanii afaan aadaa seenaa safuu fi duudhaa hawaasichaa beeksisuu keessatti shoora olaanaa raawwachaa jirtaniif galatoomaa bal'inaa walitti deebina. Production Manager Odaa Roobaa Neetworkii hedduu galatoome. Turtiin Daayirektara olaanaa ORN akkasuma Abbaa Bokkuu Gaaddisa Odaa Roobaa Obbo Hamzaa Waree wajjin taasifnee kana fakkaata. Yeroo biraa haala irra jiran kan nuuf ibsan ta'a hanga isinitti turtii qabaadhaa. Fayyaa fi nageenyi isiniif haa baay'atu. Uumamaan badhaatu jannata lafarraa lakkaawameen dhumu uumamni keeyyoo biyya too Oromiyaa.